Welcome back to CK Master Class. Today we are continuing our sections and CK Master Class 1.4 Unification of Italy kan jedhu topic keenya kaarraatiin kan ilaaluta and CK Master Class. Today we are continuing our sections. So this is a concise and a precise explanations on history grade 12 is the way entrance will be coming on the exams, so they worry about very much. We are going to be starting by competencies. By the end of this lesson, students will be analyzing the three main concepts. The first one is the state factors that facilitating the Italian unifications. The second important concept you will get after the end of this section, appreciating the roles of leaders in the process of Italian unifications. Akkasuma gahee hooggantoonni adeemsa xaaliyaan tokkoomuu keessatti yookaan adeemsa tokkoomuu xaaliyaanotaa keessatti bahatan ni dinqisiifata. Outline the process of Italian unifications. Outline ni goona yookaan ni hubanna adeemsa xaaliyaan ittiin tokkoomte kan jedhu konseptii keenya kaarraatiin kan ilaalluta. And CK Master Class Economy History Grade Master Class Brainstorming question. What are the obstacles and the favorable factors that in the process of Italian unification? Gaafin keenya kanarraa kan brainstorming question keenya kana wantoonni gufuu ta'an akkasuma wantoonni akka xaaliyaan tokkoomaniif sababni gaariin sababa ta'ee fi sababoonni wantoonni akka gufuu ta'an maal faadha kan jedhu Italian unification kan jennu ilaaju. The favorable factors one gaarii kan akka xaaliyaan tokkoomtu wantoonni mijeessan favorable wantoota mijaa'oo obstacles wantoonni akka hin mijoone godhan eenyufaa kan jennu ni ilaala. CK Master Class History Grade 10 Grade 12 Master Class. We are continuing our sections by Afaan Oromoo Afaan Saba Guddaa. Then let us jumping into our tutorial. Well, the political and the social process that united the separate state of Italian Peninsula into single nations in 19th century was known as Italian unifications. Adeemsi sirna siyaasaa akkasuma hawaasummaa kan xaaliyaan Peninsula lafoota xixiqqoo mootummoota adda addaatiin qabatamanii turan kanneen akka Piedmont, Sardinia for example fudhatuu dandeenya. Isteetota adda addaatiin qabamanii garuu boodarra unification of Italy jechuudhaan jaarraa 19ffaa keessa akka xaaliyaan tokkoomtetti ilaaluu dandeenya jechuudha. Adeemsi kun adeemsi siyaasaa akkasuma hawaasummaa kan xaaliyaan mootummaa isteetiiwwan adda addaa mootummoota xixiqqoo xaaliyaan kan adda addaa kan Peninsula adda addaa keessatti argamtu bakka tokko deebite mootummaa tokkoon buluu eegaluun Italian unification jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Well, it is the difficult to put exact date of the beginning and the end of Italian unifications. Akkasuma yeroo exactly guyyaa kana eegalame jaanii jennee guyyaa jalqabaatii fi akkasuma dhumti Italian reunification himuun xiqqoo ni ulfaata jechuudha. But most historians agree that it began with the Congress of Vienna in 1815. Garuu hayyoonni seenaa akka waliigalanitti xaaliyaan tokkoomuun ka jalqabde erga Congress of Vienna bara 1815 yeroo itti Napoleon Bonaparte erga biyyoota Awurooppaa kolonii irra hedduu isaa mo'atee waraanan addunyaa guutuu sodaachisee koloneeffate biyyoonni Awurooppaa tokkoomuudhaan biyyoonni akka Jarman, Awustiriyaa fi Raashiyaa dabalatee tokkoomuudhaan even Biriteen dabalatee tokkoomuudhaan bara 1815tti as the Battle of Waterloo bakka jaamtutti Napoleon Bonaparte waraanaaf cabsuudhaan sanbooda Congress of Vienna waliigaltee Vienna biyyi kamuu biyya taate akka hundeeffamtuu fi waraanni Awurooppaa waggoota 100 irra ture akka dhaabbate erga murtaa'ee booda Italian unification tokkoomuun xaaliyaanotaa kan jalqabe jaamee amanamaa jechuudha. Then the end of Napoleon rule and it is ended with Franco-Prussian War. Bara 1871 xaaliyaanii fi biyya amma Jarman jaamtu gaafa dura Prussian War Franco-Prussian War jaamee bara 1871 yeroo Prussian
led by Ottoman von Bismarck. Namni jedhamu Xaaliyaan Faransaay injifachuudhaan tokkummaa Xaaliyaanota labsanitti dhuma waraana saniitii fi jalqabii Congress of Vienna jaameeti hayyoonni seenaa hedduun isaa irratti walii galaa jiru. In 1852, Italia was still politically divided. Bara 1852 Xaaliyaan baruma sanittuu biyya poolitikaadhaan addaan qoodamtu turte jechuudha. And Austrian influence was still supreme. Humni yookaan dandeettiin biyya Austriyaan jaamu kun hoggansa san biyya san bulchaa turuu isaa seenan ni dandeettiin isaanii yeroo sanitti bulchaa turan dhibban Austriyaan Xaaliyaan bara 1852 irratti illee irra gahaa turte haalan guddaadha jechuudha. In northern karaa kaaban two rich province of Lombardy and Venetia were the part of Austrian Empire. Isteetiiwwan baay'ee tujjaara jaaman isaanis Lombardy fi Venetia kan jedhaman Austrian Empire keessatti argamaa turan jechuudha. Austrian Empire keessatti argamaa turan jechuudha. In northern central part of Italy karaa kaaba giddugaleessa Xaaliyaanitiin there were a pretty state of Parma, Modena, Toscana. Isteetiiwwan yookaan mootummoolee xixiqqoo kanneen baay'ee babbareedanii fi baay'ee isteetiiwwan Parma, Modena akkasuma Toscani isteetiiwwan jaaman ammumallee under what the Austrian influence and ruled by despotical by the ruler related to the Habsburg Emperor of Austria. Isteetiiwwan kana mootummoota yeroo san Habsburg Emperor yeroo sanii kan Austriyaa ture namoota firaan isatti dhiyaatantu isteetii kana bulchaa ture jechuudha. Asirraa wanni konseptiin nuti hubannu yeruma kanaayyuu Xaaliyaan tokkoomuu isaa hin mirkanoofne jechuudha. Well, then the Papal State still covered the vast territorial across of Italy, consisting the province of Romagna, the Marches, Umbria, Rome, and Partimony. Akkasuma Papal State kan jaamu biyyi yookaan statein Papaliidhaan Papal State warri jaaman still what covered the treaty across Italy. Stateewwan mootummoota xixiqqoo Xaaliyaanii keessatti argaman kan yeroo sanii cover gootee argamaa turte jechuudha. As keessatti ammallee Xaaliyaan keessatti argamaa turte. Isaanis stateii yookaan naannoo province jechuun naannoo jechuudha. Naannoo jechuun kan akka naannoo Oromiyaa maalii jennu kana Roomaanaa fi Marches jaaman Umbria, Rome fi akkasuma Patrimony stateewwan jaaman kun Papal State warra jaaman ammas Xaaliyaanii keessatti paartii Xaaliyaanii turan jechuudha. In addition to being spiritual head of Catholic all over the world, Papal State jechuun by the way state warra hoggantoota mootii hoggantoota amantiitiin warra Kaatolikiitiin bulaa turan jechuudha. Akkasuma in addition to being a spiritual head of Catholic all over the world, akkasuma karaa amantiitiin amantii Kaatolikiitiin addunyaa guutuu bulchaa kan ture isteetii kana keessatti hoggantoota isteetii kanaatti ture jechuudha. Especially the Pope was sovereign rulers of Papal State. Kanneen keessa Poopin yookaan qeesiin amantaa Kaatolikii kan naannoo san bulchaa ture sovereign rulers. Isa birmadummaa mataa isaa qabu Papal State keessatti isa birmadummaa mataa isaa qabu jechuudha. Since 1849 there had been a French Grisons in Rome to protect the Pope against the revolutions and to show Austria that France had interest in Italia and did not accepting that Italy was exclusively Austrian sphere of influence. Akkasuma bara 1849 irraa jalqabee French Grisons jechuun magaalaa waraanni Faransaay keessa jiru jechuudha. Rome kan jaamtu sababni waraanni Faransaay keessa jiraatu fi to protect the Pope against any revolution. Pope ittisuudhaaf yookaan qeesii san irratti warraaqsi adda addaa akka hin uumamne akkasuma to show Austria that France had interested in Italy. Akkasuma waraanni achi keessa jiraatu sun waa lama agarsiisa. Tokkoffaratti kan inni fayyadu kaayyoo waraanni sun achi taa'u to protect the Pope against any revolutions. Warraaqsa kamuyyuu yookaan ammoo
fonqolcha mootummaa yaaluudhaaf yookaan hooggantoota yookaan Phaaphaasii sana irratti warraaqsa qabu hunda to'achuudhaaf akkasuma Awustiriyaatti illee agarsiisuudhaaf Faransaay akka jalqabumarraa kaatee akka Xaaliyaan keessatti fedhii dhuunfaa ishee akka qabdu itti agarsiisuudhaaf wanni kun kan ta'e jechuudha. Then akkasuma Xaaliyaan akkasumatti did not accepting Italia exclusively akkasumatti Xaaliyaan Awustiriyaa jala qofatti akka bultuun barbaaddu jechuudha. Did not accepting Italia exclusively. Austrian is Xaaliyaan Xaaliyaan exclusively Awustiriyaadhaan exclusively jechuun by the way Awustiriyaa bichaadhaan akka hoogganamtuun barbaaddu jechuudha. The southern of Italy and the island of Sicily was a part of the kingdom of Naples. Kibba Itaaliyaatiin Island of Sicily fi kibbi Itaalii part of the kingdom of Naples. Mootii Naples jedhamuun bulaa turte jechuudha yookaan mootii kingdom of Naples jedhamuun bulaa turte jechuudha. Harka kibbaa jechuudha. The kingdom was poor. Mootiin kun yookaan sirni mootummaa kana naannoon kun poor ture jechuudha. And the feudal and the backwards. Teknooloojiidhaan duubatti hafaa kan ta'e waa'ee feudaalaa waa'ee abbootii lafaa akkasuma hiyyeessota turan jechuudha. It was ruled despotically. Despotically jechuun namni aangoo guddaa qabu tokko yeroo fedha isaa tokko bakka itti barbaadisanitti ramaduu jechuudha. And the king was closely allied with Austria. Austria mootota Austriyaati wajjin mootummaan kingdamii Naples kana bulchuun haalaan hariiroo qabaa ture jechuudha. In northwest of Italy was the kingdom of Piedmont. Karaa kibba dhiyaa Itaaliitiin the kingdom of Piedmont kan jedhamutu jira jechuudha. Consisting of what? The mainland of Treaty, which was the most important treaty in the island of Sardinia. Kan kingdom of Piedmont kan inni of keessaa qabu mainland daangaa ijoo which is the most important daangaa baay'ee barbaachisaa fi the island of Sardinia. Iceland jechuun lafa xiqqoo bishaan keessatti argamtu kan Sardiiniyaa jedhamtu illee isaan keessatti argama turanii jechuudha. And then the Piedmont was only Italian state that was really independent of Austria and that had constitution, parliament, civil rights, though these had only existed since 1848. Mootiin Piedmont Sardiiniyaa jedhamu kun yookaan steetiin naannoon yookaan kingdamiin Piedmont Sardiiniyaa jedhamu kun Xaaliyaan keessatti mootii dhugumatti if danda'ee fi Awustiriyaa irraa independent of Austria. Awustiriyaa irraa kan if danda'ee fi heera mataa isaa kan qabu, paarlamaa mataa isaa kan qabu akkasuma mirga namummaa, mirga hawaasummaa dhuunfaa isaa ibsee keeyyata irraa kan qabu. Though this only existed since erga bara 1848 Xaaliyaan keessatti kun argame isa jalqabaati jechuudha. These situations made it possible for Piedmont to take lead in the movement of Italian unification. Haalli kun sababa guddaa ta'ee jira. Piedmont Sardiiniyaan akka Italian unification lead gootu akka dursitu sababa guddaa ta'ee jechuudha. Because this kingdom is already grown or already developed by technological advanced, but because of this since 1848 this kingdom of Piedmont Sardinia was what possibly for the take the lead the Italian movement is or against the expulsions of Austrian empires. Mootiin bara 1848 mootiin Piedmont Sardinia jedhamu kun yeroo jalqabaatiif yeroo itti wanni gaggeessuu danda'e jechuudha. Muuvimentii akka inni gaggeessu sababni guddaan mootummoonni kun mootummaan Piedmont Sardinia jedhamu kun teknooloojiiwwan gurguddaa advanced technology that connecting with the human beings, for example the constitutions, paarlamaa fi akkasuma mirga dhala namaa qabaatu akka sababa Piedmont Sardiniyaan kun tokkummaa warra Xaaliyaaniitiif akka dursituu sababa ta'e jechuudha.
because of the liberals and the nationalists all over Italian saw their best hope of united Italian with Piedmont under the constitutions all monarchy of the King Victor Emmanuel III, 1849 up to 1870 of Piedmont Sardinia. Sababa kanarraa kan ka'e warroonni waan kana bilisoomsuuf akkasuma warreen jaalala biyyaa qaban Xaaliyaan keessatti mul'achuu eegalanii abdiiwwan Xaaliyaan tokkomte Piedmont Sardinia wajjin kan bultu akkasuma heera mataa ishee kan qabdu monarkii gaafa san Kingdom of Victor Emmanuel II 1849 haga bara 1878 Piedmont Sardinia kan bulchaa ture jalatti warraaqsi kun itti ka'e jechuudha. Activity 1.6 prepare the map that show Italian state mentioned in the above. Karta qopheessiyaa activity 1.4 state one amma armaan olitti ibsine kana karta isaanii qopheessiyaa kun umara kun qabu concept akka hubatanii visual mapping qopheessuun keessan yoo umara kun qabu bu'aa isinii qaba isin yaalan isin jedha. The main obstacle asirraa itti fufnaa jiru. The main obstacles Italian political unification was the power of Austria. Wantoonni akka Xaaliyaa sirna siyaasa ummata Xaaliyaanii akka tokko hin tokkomneef sababni guddaan ture Italian power of Austria jamaa jiru. Humna Austrian gaafa san empire Austria jabaa waan ta'eef Austrian empire kan jamu baay'ee guddaadha. Isa san ture jechuudha. Austria wanted to maintain the status quo. Austrian sadarkaa yookaan kabaja biyya san hoogganaa turte Xaaliyaan kana adda qoqqooddee hooggansaa godhaa tursan akkasumatti akka itti fufuu barbaade jechuudha. Another obstacle was what? The weakness of national sentiment in Italy. Akkasuma gufuuwwan akka Xaaliyaaniitiin milkoonni yookaan ammoo sababni qoraattiin guddaan akka uummanni Xaaliyaan tokkoomee ittiin fufneef sababni inni guddaan inni biraa the weakness of national sentiment in Italy. National sentiment in ummata Xaaliyaanii baay'ee laafuudha jechuudha. But not only this, but there is some favorable factors that leading the unifications for Italians. The first favorable factors in struggle for unification was diplomatic isolations of Austria after the Crimean War 1855 up to 56. The rivalry between France and Australia in Italy, which means that Italian nationalism was able to use French help for Italian aims. Akkasuma sababni favorability inni guddaan Xaaliyaanii tokkoomuudhaaf sababni inni guddaan diplomaasiidha jechuudha. Short ways diplomatic isolations of Austria. Yeroo diplomaasii ummata Faransaay wajji godhan ummanni Xaaliyaanota Austriyaa keessaa baasuudhaan Crimean War kun erga gaggeeffamee booda ummanni Xaaliyaanii yookaan ummanni Xaaliyaanii Faransaay wajjin unificationii godhuudhaan Faransaay akka Austriyaa wajjin Xaaliyaan keessatti dorgomtee Austriyaa injifachuudhaan nationalismiin ummata Xaaliyaanii akka milkaa'uuf gargaarsa Faransaay barbaaduun isaanii argachuudhaan akka Xaaliyaan waan kana injifattuuf gahee guddaa taphachuu danda'amee jira jechuudha. Camillo covers 1810 up to 1861, Prime Minister of Piedmont Sardinia from 1852 up to 62 was the main architect of Italian unification from the above. Namni waan kana bocaa ture ummata Xaaliyaanii akka tokkoomuuf namni waan kana diplomaasii fi wantoota ta'uu qaban hunda akkamitti akka godhamuu qabu namni waan kana jalqaba uumuu danda'e nama Camillo Binso di cover nama jaamu kana jechuudha. Nama isa kana jechuudha. Because this namichi kun nama Xaaliyaan keessatti nama jabaa ture jechuudha. He prepared the Piedmont for the rules of leadership in Italian unification. Inni kuni nama yeroo jalqabaatiif falaasama gahee ummata Xaaliyaan gahee leadership yookaan gahee hooggansaa ummata Xaaliyaan tokkoomuu keessatti nama gahee guddaa taphate ture jechuudha. In 1858
bara 1858tti cover meet the French Emperor. Kaamiloon cover kun hoggansa Faransaay kan gaafasanii Napoleon Sardi nama jaamu wajjin wal qunname jechuudha yookaan wal gahii marii taa'uudhaaf argame jechuudha. Icciitiidhaan secretly at what Bolombouree in France state Bolombouree jedhamtu kan Faransaay keessatti argamtu keessatti secretary yookaan icciitiidhaan taa'ame jechuudha. And succeeded reaching the agreement with Napoleon for alliance of France in the Piedmont against Austria. Waliigalteen yookaan icciitiidhaan waliigaltee mariin isaanii milkaa'uudhaan Napoleon akka isaanii wajjin tokkoomuuf Piedmont Sardiniyaan akka faallaa ummata Austria yookaan Austrian Empire kan isteetii adda qoodanii bulchaa turan ummata Xaaliyaanii san keessatti karaa sanii miidhaa irra gahaa ture san injifachuudhaaf ummata Xaaliyaanii tokkoomsuun qabna erga jechuun kaanii booda Napoleon kun waliigaltee Napoleon Sardis jaamu kanaa fi Piedmont Sardinia or the Prime Minister of Piedmont Sardinia Camillo Benso de Cavers erga waliigaltee mallatteessanii waliigalteen isaanii milkaa'ee booda Austriyaan akka achi keessaa baatuuf faallaa deemuu eegalan jechuudha. Cover contributed a lot of successful Italian unifications. Kaamiloon Cover kun gumaacha hedduu milkaa'ina tokkummaa Xaaliyaaniitiif nama successfully nama kafalee jechuudha. And in the end, Cover successfully gained control of Lombardy, Tuscana, Parma, Modena, which is greatly helped the unification process. Akkasuma dhumarratti Kaamiloon Benso de Cavers kun isteetiiwwan duraan Austrian Empire jala turte to'achuudhaan isteetiiwwan akka Lombardy jedhamtu, Tuscany jedhamtu, Parma jedhamtu, Modena jedhamtu kan which is greatly helped kan sirriitti isa gargaarte tokkoomuu Xaaliyaanii to'aatiif adeemsa tokkoomuu unification saniif kan sirriitti isa gargaarte harkatti galfachuu danda'ee jiraachuu. In April 1859 Cover successfully provoked the declarations of war by Russia on Piedmont. Bara 1859 Cover yookaan Kaamiloon Benso de Cavers kun qixa sirriitii yookaan dubbii barbaadda Austriyaan provoked declarations labsii waraanaa Austriyaan irratti labsate successful irratti ta'uu danda'ee jira milkaa'uu danda'ee jira jechuudha. Napoleon Sardi then intervened on the side of Piedmont against Austria. Yeroo waraanni bara 1859 Austriyaan irratti bantu Napoleon injifachuu danda'ee jira jechuudha. Akkasuma Cover injifachuu danda'ee jira. Napoleon Sardi garuu intervene godhe jidduu seenee karaa Piedmont Sardinia deeggaruudhaaf jidduu seenee ture. Then the combined force invading Lombardy and defeated the Austrian armies at the Battle of Magenta and Solferino in June 1859. Akkasuma yeroo waraanni humni Faransaaytii fi humni Kaamiloon Benso de Cavers tokkoomuudhaan Lombardy kan isteetii yookaan Empire Austria jalatti bulaa turte irratti waraana bane san booda Austrian army at the Battle of Magenta and Solferino bara 1859 at the Battle of Magenta and Solferino injifachuu danda'anii jiran jechuudha. The Austrians were what? Driven out of Lombardy. Austrian waraanni Austriaatii fi hoggantoonni isaanii Lombardy keessaa ni baafamanii but still held Venetia. Ammas garuu Venetia isaanuma harkaa qaba. State Venetia jedhamtu. State Venetia jedhamtu isaanuma harkaa qabaachuu. One of the results of the Battle of Solferino was established the International Red Cross Association by Swiss humanitarian Henry Donat. Sababo yookaan bu'aa Battle of Solferino keessa International Red Cross dhaabbata fannoo diimaa dhaabbata gargaarsa idil addunyaa lammii Sweden yookaan nama lammii Sweden nama namaaf quuqamu Henry Donat nama jaamuun hundeeffamuun one of the results of Battle of Solferino. Waraana the Battle of Solferino san irratti namoonni baay'ee waan du'aniif namni lammii Sweden yookaan Swiss namni ta'e Henry Donat
namummaa isarraa kan ka'e namni gargaaramuu qabu jechuudhaan dhaabbata kana hundeessuu danda'anii jiru. Osoo Bataliin jiraatu oolte dhaabbanni kun hundeeffamuun isaanii carraa hin jiru jechuudha. Napoleon, however, concluded what unilateral peace treaty with Austria on the basis of Austrian ceded Lombardy to Piedmont but kept it Venetia. Akkasuma Impeera Napoleon Sardin garuu waliigaltee unilateral isaa fi uummata yookaan Austria hooggantoota Austriyaan yookaan unilateral peace treaty mallatteessuudhaan kunis waliigalteen isaanii Austriyaan Lombardy gadhiiftee deemu Piedmontiidhaaf akka kennituu fi garuu Venetia akka qabattu irratti waliigaltee mallatteessuudhaan waliigaltee mallatteessanii turanii jechuudha. In other development resulting from the war took place. Akkasuma wantoonni adda addaa kan biraa sababa waraana kana hin ta'uu danda'an jechuudha. The papal province of Roman and the state of Parma, Modena, Toscana revolted against the rulers in 1859. Akkasuma biyyoonni papal statean kan akka Romana, state of Parma, Modena, Toscana dabalatee biyyoonni Phaaphaasota bulaa turan hooggantoonni bulchaa turan steetiin kunneen bara 1858-59tti warraaqsa eegalanii jechuudha, fincila eegalanii jechuudha. The ruler were what overthrown. Hooggantoonni isaanii aangoo irraa buufatamanii jechuudha hawaasan. Provincial government was established which is closely touched with the government of Piedmont and demanded an union with Piedmont. Akkasuma mootummaan ce'umsaa ni hundeeffame. Mootummaan kun closely kan inni hariiroo wajji qabu Piedmont Sardiiniyaa wajjin qaba. Akkasuma fedhiin mootummaa ce'umsaa kana Sardiiniyaa Piedmont Sardiiniyaa wajjin biyya takka ta'uu qaba jechuudha. Once the northern has been United Kingdom of Italia, akkuma steetiiwwan karaa kaabatti argaman hundi mootii Xaaliyaanii ta'uudhaan tokkoomanitti the unification movement turned to absorbing the power of Kingdom of two Sicilies in the south. Akkasuma adeemsi tokkoomuu kun karaa mootummaa two Sicilies jedhamu kan kibba Xaaliyaanitti argamutti deemee jechuudha. In 1860 there was what uprisings fincilaatu ture warraaqsa ture in Sicily against unpopular government of the Kingdom of Naples. Kan mootummaa akka hin beekamnetti warraaqsi itti ka'e jechuudha. Warraaqsi itti ka'e bara 18 karaa kibbaatiin bara 1860tti karaa hin beekamneen itti ka'e jechuudha. Kingdom of Naples kanatti ka'uudhaan itti fufe jechuudha. At the time successful military leader yeroo sanitti hoogganaa waraanaa milkaa'aa cimaa fi nama strategically ta'e Garibaldi Giuseppe Garibaldi namni jedhamu was what invited to come from Piedmont to lead Sicilian uprising. Afeerraan godhamee fi Piedmont Sardiiniyaa irraa dhufe jechuudha. Yookaan fincila Sicilian jedhamu kana kan two Sicilies Kingdom of two Sicilies keessatti kee kana akka hoogganuuf dhufe jechuudha. San booda warraaqsi itti fufe jechuudha. San booda warraaqsi itti fufe. Then Garibaldi agreed to lead the Sicilian uprising provided that people to accepting the program of unifications with the rest of Italian under Victor Emmanuel II. Akkasuma Garibaldi illee afeerraa isaanii kana fudhachuudhaan Sicily uprising yookaan warraaqsi Sicily tika'uu deemu kana uummata wajjin fudhachuudhaan piroogiraama yookaan adeemsa tokkoomuu Xaaliyaanota karaa kaabatiin jalqabame kana milkeessuudhaaf karaa hooggansa warraaqsa Siciliyaanii uummata Siciliyaanitti kanatti dhufe jechuudha. With the rest of under the Emmanuel II of Piedmont Sardinia. Hooggansa yookaan Prime Minister Victor Emmanuel II kanaan akka as jalatti tokkoomuudhaan Garibaldiin uummata wajji walii galee uummanni kun akka
tokkoomuuf waliigaltee irra gaane jechuudha. He recruited his famous 1,000 volunteers in northern and took them to Sicily. Akkasuma kan inni ittiin beekamu yeroo hedduu akka bifa qacarrii fakkeessee fedhaan namoota kumaa ol kan kibba keessa jiraataa turan fudhachuudhaan warraaqsa Siisiliitti dabaruudhaan humna guddaa akka ta'anii socho'aniif nama gahee guddaa taphate. Where they joined by the other volunteers. Akkuma inni dhufe namoonni biralleen yeroo dabalaman advanced into the peninsula and took the city of Naples in September 7, 1816. San booda peninsula jechuun lafa xiqqoo bishaaniin marfamtee argamtu kan achitti argamtu to'achuudhaan akkasuma magaalaa Naples jedhamtu September 7 bara 1860tti to'achuu danda'anii jiran jechuudha. Then san booda the reason Garibaldi successful were sababni Giuseppe Garibaldiin akka milkaa'u sababate first is his own skill as a leader of guerrilla warfare. Inni jalqaba ogummaa yookaan dandeettii isaa fayyadamee hoggansa riphee lolaa qindeessuudhaan akkasuma his magnetic personality yookaan jabummaa namummaa isaatiin nama jabaa ta'uun isaa which made people of all classes eager means namoonni hundi kan amantaadhaan osoo waliin qoodin akkasuma namoota osoo qabeenya fi haftaamii fi dahaa jechuudha osoo waliin qoodin fedhaan eager means sometimes in English vocabulary can fedha jechuudha to fighting and died under his leadership. Namoonni hedduun fedhaan osoo kilaasii sabummaa akkasuma wantoota adda addaatiin waliin qoodin loluudhaan leadership isaanii jalatti du'uun isaa yookaan akka namoonni fedha isaaniitiin waraana keessatti hirmaachuudhaan dhumuudhaan akka inni milkaa'u isaan gargaara jechuudha. The second his successful mobilizations of Sicily. Inni bira milkaa'uun isaatiif inni lammaffaan ummata hedduu karaa Siciliyaanitti bobbaasu isaatiya. The mass supported him. Namoonni hedduun isa gargaaruudhaan partly because of his personal quality yookaan namummaa isaatiin qulqullina namaatiin osoo sabummaan nama qoodin tokkoon ummata xaaliyaanii qofaaf waa yaaduuf namummaan isaa personal quality'n isaa akka namoonni hedduun isa gargaaran ta'uun. But also sana qofa osoo hin taane because they hoped that his movements would bring them freedom from oppression. Akkasuma sana qofa osoo hin taane abdiin isaa warraaqsi kun warraaqsa ittiin walabummaan dhufu yookaan warraaqsa ittiin tokkummaa fi walabummaan cunqursaa jalaa bilisa itti baan jireenya hadhaa irraa akka uummanni bilisa ta'u better life jechuun jireenya hadhaa ta'e jechuudha. Sababa ta'uuf wantoota isa lammaffaadha jechuudha. On the third, the mainland is successful was largely owing demoralizations of army of Naples. Inni sadaffaan immoo waraanni Awustiriyaa kan Naples jiru already demoralized hamilee kan caban ta'uu isaanii jechuudha. And defeatism and the treaty of money of the official Naples of the government. San dura mootummoonni Awustiriyaa hedduun yookaan empire Awustiriyaa keessa tokko waan ta'eef as the battle of Salfanino in Maganta farratti waraanni lole jaruma kana waan ta'eef asirratti already demoralizations ta'anii jiru. Defeatism, treachery, money of the official Naples of government. Mootummoonni kun hundi hoggansa keessatti kan mo'amaa turan waan ta'eef haalan waraanni isaanii demoralized kan ta'e jechuudha. Yookaan mootummoonni Awustiriyaa biyya biraa bulchan kan akka Parma, Modena adda addaa kan Northern san ummanni Xaaliyaan yookaan ummanni Itaalii mootummaan Awustiriyaa achisuun kufee jira jechuu gaafadhaan hoggansi yookaan official Naples of government illee hamilee qabaa jechuudha. So kun akka salphatti Napoleon yookaan Giuseppe Garibaldi injifatu sababa tokko ta'ee jira. The fall of Geta brought unification movement to successful conclusion. Kufaatiin Geta maal fide tokkoomuu uummata Xaaliyaaniitiif sababa xumuraa fide. Only Rome and Venetia was remained to be added. Dhumarratti kaafee Roomii fi Venetia qajamu. Venetia Awustiriyaa jala jirti, Roomiin ammoo kaan jala jirti jechuudha. Paapalii jala jirti jechuudha. On the February 18, 1861, Victory Emmanuel assembled the disputes all states that acknowledging his supremacy at Turin and their
Crescens, he assumed the title of the King of Italia. Bara February 18 bara 1861 Victory Emmanuel II assembled what walgahii ta'an dispute all state waliigaltee achi jiru assembled gochuuf furuudhaaf isteetii hundarraa beekamtii mataa isaa kan yookaan suppermaasii isaa magaalaa Tuuriin yookaan bakka amma Juventus jennu san Juventus kilabni Juventus magaalaa Tuuriin keessatti argama. Tokkummaa yookaan olaantummaa isteetii kan hundarratti qabu the king title kingdom of Italy jechuun labsate jechuudha. Victory Emmanuel II the kingdom of Piedmont Sardinia kan ture changed his title to the Victory II the king of Italia. Inni Victory lammaffaan kan kingdom of Piedmont Sardinia ture taayitilii isaa karaa Victory Emmanuel II the kingdom of Italy jechuudhaan jijjiiree jiraachuu. 4 months later ji'a afur booda cover Camillo Benso di Cavour having seen his life work nearly completed died. Ji'a afur booda Camillo Benso di Cavour uumamaan du'uu danda'ee jiraachuu. Well, then Camillo Benso di Cavour fi Giuseppe Garibaldi Camillo Benso di Cavour kana kan harka bitaa kanarra liftiya. Giuseppe Garibaldi immoo karaa harka mirgaatiin kan jiru sanii jechuudha. Well, Italia unification fixaa jirra. So Samboda, then the Italian government used 1866 Austrian Persia War and 1870 up to 71 Franco-Persia War to complete Italian unification. Mootummaan Xaaliyaanii kan inni fayyadame waraana bara 1866 Austro-Persia War jedhamuu fi akkasuma bara 1870-71tti kan ture Franco-Persia War waraana Austria fi Persia jidduutti yookaan biyya amma Austria jechuun kun ammallee Austria biyya Persia jechuun kun jaamtu kun amma Jarmanii ta'e jennu tana Franco kan jennu immoo Faransaay fi Persia jidduutti kan gaggeeffame bara 1866tti yookaan bara 1870tti kan gaggeeffame jara kana lamaan fayyadamuudhaan waraana kana lamaan fayyadamuudhaan asumaan innillee tokkummaa Xaaliyaanii xumuruu danda'e jira. In 1866 bara 1866tti in the preparation for war against Austria waraanaaf qophaa'uudhaaf yookaan waraanaaf qophaa'aa turanii jechuudha. Faallaa Austria deemuudhaaf Bismarck made alliance with Italy. Qophaa'uu waraana Austriyaatiif bara 1866 kanatti Bismarck jechuun hoggansa Pershaa gaafa isaanii Xaaliyaanii wajjin tokkoome jechuudha. Eenyu maalirratti tokkoome? On the basis that Italy would what? Go to war against Austria on the side of Persia. Maalirratti walii galanii Xaaliyaaniin yookaan uummanni Itaalii tokkoome kan amma reefu tokkoome jira jennu sun faallaa Austiriyaa deemuudhaan waraana akka Austiriyaa jahaa Pershaa gargaaranii akka Austiriyaa irratti lolan gahee guddaa taphataa ture jechuudha. This returns deebiin kun would getting Venetia. San booda gahee waraana kana yoo Pershiyaan injifattee Venetia fudhattaa. Venetiaan waliigaltee Napoleon Sardin yookaan Napoleon Sardi ka jedhamu sun waliigaltee peace treaty mallatteessuudhaan ni yaadatanii tiitoriyaalii keenya akkuma jalqaba jenne Venetiaan akka Austiriyaadhaaf haftu akkasuma Lambardiin garuu akka Camillo Benso di Cavour yookaan Piedmont Sardinia akka namni waliigaltee san irra gaanii turanii jechuudha. But Franco-Persia Wariin bara 1866 baname Austriyaan Pershiyaa fi Xaaliyaaniin mo'atamuudhaan Venetiaan galtee uummata Xaaliyaaniitiif deebitee jirti jechuudha. In spite of Italian poor showings, even Xaaliyaan haga danda'amee achi waraana san keessatti illee gumaachuu baattu Persia successfully in the war forced Australia to cede Venetia. Pershiyaan waraana kanaan milkaa'uun isaanii Austriyaan cede akka gadhiiftu taatee jirti jechuudha. Venetia akka dabarsitee kan taatee jirti jechuudha Xaaliyaaniif. 1870 Franco-Persia War waraanni bara 1870 waraanni Franco-Persia War kan jedhamu Xaaliyaanii fi Faransaay fi Pershiyaa jidduutti baname forced Napoleon Sard ka jedhamu san withdraw French troops from Rome. Waraana troops waraana yookaan waraana Faransaay kan Rome keessa turu kan Napoleon state keessatti qeesii yookaan Phaaphaasii san akka eeguuf waraanni adda addaa revolutionii warraaqsa adda addaa akka irratti hin kaaneef akka eeguuf achi taa'ee eegaa ture san akka withdraw
Naapooliyoon Faransaay keessatti akka deebisu Roomidhaa akka deemu godhamee jira jechuudha. The Italian government therefore sent its troops. Yeroo waraanni Faransaay Room keessaa ba'u waraanni Xaaliyaan waraana magaalaa Roomitti erguudhaan seized the Rome September 17, 1870. Fulbaana keessa bara 1870 keessa waraanni Xaaliyaan yeroo waraanni Faransaay Room gadhiisee yeroo ba'u waraanni mootummaa Xaaliyaan bara 1870 fulbaana keessa magaalaa Room to'achuu danda'an jechuudha. Then Rome was soon becomes the capital of Italy. Yeroo sanitti magaalaa Room magaalaa guddoo Itaalii taate jechuudha. Sanboota tokkummaan Xaaliyaanii dhumuu danda'e jira jechuudha. Then activity 1.7 gaafii lama nu gaafatte. Innis maal jaa identifying the obstacles and the favorable factor for Italian unification. Akkuma reefuu jennee ibsisan wantoota waan akkana kana yeroo hedduu kan qormaata irra dhufu wantoota akka obstacle akka qoraattii yookaan gufuu ittitee yookaan milkaa'ina Italian unificationiif wantoonni akka hin milkooyne gufuu ittitaa ture maali akkasuma wantoonni mijatoon akka favorable factors wantoota mijaa'oon akka Xaaliyaan tokkoomanii sababa ta'an maali kan jedhu ibsijaa kana ibsuu dandeenya jechuudha. Obstacle factor kan jenne inni guddaan tokko Austriyaan powerful ta'uu isaaniiti akkasuma isteetiin adda addaa qoqqoodamuu isaanii akka obstacle factor itti ilaallaa jechuudha. The favorable factoriin tokkoffaan Faransaay wajji tokkoomudha. Lammaffaan Franco Portia Waaridha. Sadaffaan ammoo Franco Portia Waarii fi akkasuma Austro Portia Waar bara 1866 bara 1870 kan ta'e sun wantoota favorable factory Italian unificationiitiif sababa ta'anii jiru. But the second question is why did cover stopping Garibaldi advance into River Volonto in September 1860 decide to complete defeating the king of Naples by the army of Piedmont? Maaliif cover milkaa'ina yookaan Garibaldin akka advancing the river in September keessa river of Volturno kan jedhamu Xaaliyaan keessatti argamu yeroo itti godhee jira jechuudha. Deciding to completing the defeat of the kingdom of Naples by the army of Piedmont. Maaliif Garibaldi dhaabee ifii isaati waraana Piedmont saddeetiin akka mo'ataman kan godhu kan jiru gaaffiiwwan kana lamaan gaafatanii telegiraama keenyarra kan isinii keenyu ta'a. Isinis dubbisuudhaan keessaa baafachuu dandeessu anis isiniif hin deebisaa ka'a. Isin jaaladha. My name is CK Master Class Unifications of Germany kan jedhu viidiyoo itti aanu ilaalla. Bye bye.